paartii lammaffaadhaan walitti deebinee jirra. Koorsii emerging technology jechuudha. Gara barnoota keenya bakka itti dhaabbanne irraa kaafneetu itti fufiin dura garuu ijoollonni gara maatii keenyaatti hin dabalamne ulaagaa biraa hin gaafatu gaa. Bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa, akkasumas immoo tumsa keessan nutti argisiisaa. Viidiyoo kana like gochuudhaan, share gochuudhaan immoo nu bira dhaabbadhaa. Yaada keessan immoo karaa koomentii kottaatiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa industrial revolution waanii yookaan immoo warraaqsa industries jalqabaa irraa kaafneetu walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Har'a amma danda'ame ariifachuu yaalla xumuruu qabnuudhaaf jechuudha. The Industrial Revolution is described as a transition to new manufacturing processes. Warraaqsa industirii akka ce'umsa adeemsa oomisha haaraatti ibsame jechuudha. Akka kanattidha kan inni ibsamu. Industrial revolution was first coined in the 1760s during the time where this revolution began. Jechi industrial revolution yookaan immoo warraaqsi industirii jedhu kun jechi kun jalqaba kan waamame yookaan immoo jalqaba kan inni hojiirra oolee waggoota bara 1760moota keessadha jechuudha. Yeroo warraaqsi kun itti jalqabame keessadha. Yeroo san industrial revolution jedhamu moggaasi kan itti laatame malee jecha amma itti laatame miti jechuudha. Ishee kanallee qabadha. The transitions in the first industrial revolution includes going from hand production method to machine to increasing use of steam power, the development of machine tools, and the rise of the factory system. Ce'umsi warraaqsa industirii jalqabaa keessatti mala oomisha harkaa irraa gara maashiniitti ce'uudha. Inni kun harkaa gara maashinii jechuun qabadha. Fayyadama humna harkaa hir'isuudhaan hurka dabaluu yookaan immoo steam powerii dabaluu, kalaqa meeshaalee maashinii fi babal'achuu sirna faabrikaa kan hammatudha jechuudha. Inni kun first industrial revolution qixa kanarradha kan inni ibsamu. Keessumaa harkaa gara maashinii akka inni ta'e akka hin daganne sirriitti qabadha. Industrial revolution tu isheen kun warraaqsa industirii isa lammaffaadha. Also known as the technological revolution began somewhere in the 1870s. Warraaqsi teknoolojii jedhamuudhaan ni ibsama. Inni kun kanaan beekame jechuudha. Warraaqsa teknoolojii jedhamuudhaan kan beekamu warraaqsa industirii isa lammaffaa kanadha jechuudha. Waggoota bara 1870moota keessa kan inni jalqabame. Jalqabbiin isaa 1870 jechuudha. The advancement in industrial revolution too includes the development of methods for manufacturing interchangeable parts and widespread adoption of pre-existing technological systems such as telegraph and railroad networks. Guddinni industrial revolutionii lammaffaa keessatti dhufe kun mala oomisha kutaalee wal jijjiiramuu danda'an yookaan immoo interchangeable parts warra nuyi jennu kanaafi sirnoota teekinooloojii duraan jiran kanneen akka teeleegiraafii fi daandii baaburaa babal'isuun kan hammatudha jechuudha. Kan hammatudha. Warra isa kana sirriitti qabadha. Keessumaa daandii baaburaa babal'isuu wajjin kan wal qabatu teekinooloojiiwwan duraan turan kan gabbisu yookaan gabbisa isaanii irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. This adoption allowed the vast movement of people and idea exchange communication. Kunis sochii namootaa fi yaadolee bal'inaan akka jiraatu taasisuun quunnamtii fooyyessee jechuudha. Inni kun quunnamtii fooyyessuu keessatti ga'eensa leencaadha. Moreover, new technological systems were introduced such as electrical power and telephones. Akkasumas sirnoonni teekinooloojii haaraa kanneen akka humna elektirikii fi bilbilaa hojiirra oolaniiru jechuudha. Industirii isa kam keessatti? Industirii isa lammaffaa yookaan immoo second industrial revolution keessatti humna elektirikii bilbilli hojiirra yeroo inni itti oolidha jechuudha. Keessumaa humna elektirikii yeroo baay'ee bifa kanaanidha qormaata irra kan inni dhufu. Ishee kana sirriitti qabadhaa. Kan itti aanu industrial revolution series, third industrial revolution. Isheen kun immoo introduced the transition from mechanical and analog electronic technology to digital electronics, which began from the late 1950s. Teknoolojii makaanikaa fi elektirooniksii analoogii irratti gara elektirooniksii dijitaalaatti ce'uu kan beeksise yoo ta'u, inni kun waggoota bara 1950 keessa jalqabame jechuudha. Isa kana kan isin qabachuu qabdan
teknooloojii yookaan immoo teknooloojii makaanikaalaa irraa gara elektirooniksii dijitaalaatti yookaan elektirooniksii anaaloogii irraa gara elektirooniksii dijitaalaatti yeroo itti ce'ame jechuudha. Third industrial revolution due to the shift toward digitalization, industrial revolution 3 was given the nickname digital revolution. Sababa gara digitaalaatti jijjiirameef warraaqsa industirii sadaffaan kun maqaa warraaqsa digitaalaa jedhu yookaan digital revolution jedhutu kennameef jechuudha. Maqaa isaa kana illee hin dagatinaa. The core factor of this revolution is the mass production and widespread use of digital logic circuit, and it is derived technologies such as the computer, handphones and the internet. Bu'uurri warraaqsa kanaa oomisha baay'ee fi fayyadama babal'ina seektaroota loojikii dijitaalaa akkasumas teeknooloojiiwwan isaan irraa maddu kanneen akka kompiitaraa, bilbila harkaa fi intarneetii dabalateedha jechuudha. Sababni isaa dijitaaliidha waan ta'eedhaaf inni kun kompiitaroota kana PC'wwan garaagaraa jiippaasota dhageettiidhaaf ta'an garaagaraa TV'wwan filatamoo garaagaraa dabalate kaameeraa dabalate yeroo itti wantoonni kun abuurraa itti argatanidha jechuudha. Certain practices that were enabled during third industrial revolution is still being practiced until the current day. For example, the proliferation of digital computers and digital record gochaaleen tokko tokko inneen akka third warraaqsa industirii sadaffaa kana keessatti jalqaban hanga har'aatti tajaajilaa jiru jechuudha. Hanga har'aatti tajaajilaa jiru. Fakkeenyaaf babal'achuu kompiitaroota dijitaalaa fi galmee dijitaalaa fudhanne yoo ilaalle amma kompiitarri yeroo sanadha. Qixa kanarra sadarkaa kanarra akka ga'uudhaaf abuurraan gurguddaan kan ture. Still now garuu bifa gaarii ta'een amma yoonaa faayidaa irra jira jechuudha. Bilbila dabalatee modify ta'aa raamiin isaa guddachaa akkasumas wantoonni garaagaraa update ta'aa dhufan iyyuu malee sanarratti jechuudha kan inni bu'uureffame. Bu'uurri isaa sanadha. Bu'uurri isaa sanadha jechuudha. Adaraa keessan egaa obboloonni viidiyoo kana like gochuudhaan akkasumas subscribe gochuudhaan warri maatiin ta'an immoo subscribe godhaa. Isa kana deebinee isin itti himna yeroo baay'ee just akkuma gochaa jirtan akkasiin dudduubatti nu jalaa hin jenneefidha. Maaliif faayidaa sirraa argachuu qabna nus argachuu qabna waan ta'eedhaaf isa kana egaa tumsa keessan nu bira gahuutu isin irra jiraata kun dirqama lammummaa keessaniiti dirqama jaalalaati jechuudha. Industrial revolution 4 as keessattuu wanta akkamiitu jira inni gaafa laallu fakkeenyaaf now with advancement in various technologies such as robotic, internet of things, additive manufacturing and autonomous vehicles. Amma gahala now amma guddina teknooloojiiwwan adda addaa kanneen akka roobostikii intarneetii meeshaalee yookaan immoo IoT kan jennu oomisha dabalataa konkolaattota of danda'anii deeman kana dabalatee xiyyeeffannoo guddaa kennachuudha. Industrial revolution keessatti wantoota kana irratti jechuudha xiyyeeffannoon keenya guddaan kanatu abuurame waan ta'eedhaaf. The form fourth industrial revolution was coined by the Klaus Schwab, the founder and executive chairman of World Economic Forum in the year 2016. Jechi warraaqsa industirii afuraffaa jedhu kun kan jedhu Klaus Schwab nama jedhamuun hundeeffamaa fi walitti dhufeenya walitti qabaa raawwachiisaa World Economic Forumiitiin bara 2016 keessa uumame jechuudha. Nama kana irra hin irraanfatinaa warraaqsa industirii afuraffaa kana moggaasa kan itti laate Klaus Schwab nama jedhamudha jechuudha. Kun immoo walitti qabaa raawwachiisa World Economic Forumii kan bara 2016 akka ture isa kana hin irraanfatinaa. The technology mentioned above are that you call cyber physical system. Technology one armaan olitti caqasaman kunneen sirnoota cyber physicalaa jedhama jechuudha. Cyber physical system. Ishee kana dhugaan qabatana wantoota baay'ee egaa ishee kana biran darbinaa tonsini jedhu wanta hunda sin qabachiisan jira. Yeroo baay'ee qormaata irra ijaa dhufuufidha. The technology mentioned above technology one nui karolitti maqaa dhoofne sun cyber physical system jedhamanii waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf maal fa'aa maqaa dhoofne roobostikii, IoT, internet of things, oomisha dabalataa
yookaan immoo autonomous vehicle dabalatee wantoonni nuti dhoofne kun dhufaniiru yoo ta'e isaan maalidha? Cyber physical system jedhamuun waamamu jechuudha. A cyber physical system is a mechanism that is controlled or monitored by computer-based algorithm tightly integrated with the internet and its users. Sirni cyber physical yookaan immoo cyber physical system kan jennu kun mala algoritmoota kompiitara irratti hundaa'aniin to'atamu jechuudha yookaan immoo hordofamu jechuudha. Akkasumas intarneetii fi fayyadamtoota isaa waliin dhiyootti kan walitti hidhamedha. Eenyutu cyber physical system jechuudha. Kanneen akka IoT internet of things kanneen akka robotics yookaan immoo robootota garaagaraa jechuudha. Example computer numerical control machines and artificial intelligence. Fakkeenyaaf maashiniiwwan computer numerical control kan jennu fi sammuu nam-tolchee kan jennu yookaan AI dabalatee jechuudha. AI dabalatee fakkeenyaaf amma CNS machine kan jennu kun yookaan immoo computer numerical control machine kan jennu kun maalidha? Kompiitara fayyadamuun qajeelfama kennuufiin kan hojjetudha jechuudha. Kompiitara fayyadamuun qajeelfama laannaa fi qajeelfama nuyi laanneef sanarra dhaabbatee hojii kan hojjetudha jechuudha. Operated by giving it instruction using a computer. Ishee kana akka hin daganne AI one of the main elements that give life the autonomous vehicle and automated robots. AI yookaan immoo AI kan jennu kun egaa elementoota gurguddoo konkolaattota of danda'anii fi roobotota ofiin socho'aniif dandeettii yookaan murtoo akka lubbuutti kennan keessaa isa tokko jechuudha. Lubbuu roobotota jechuudha AI. Isa kana qixa kanarra yoo ilaalle gaariidha. Daraa keessan ijoollonni viidiyoo kana like hin goone like godha akkasumas warri subscribe hin goone subscribe godha. Maturreen biraan role of data for emerging technology ga'ee data technology guddachaa jiran keessatti yookaan emerging technology keessatti data is regarded as the new oil and strategic asset since we are living in the age of big data and drives or even determines the future of science, technology, the economy and possibly everything in our world today and tomorrow. Nutu bara deetaa guddaa keessa waan jirruuf jechuudha. Bara deetaa guddaan jiru keessa waanta jiraachaa jirruuf nuyi amma yeroo kana namoonni lubbuudhaan lafa kanarra jiraachaa jirru jechuudha. Deetaan akka zayiita haaraa fi qabeenya istiraateejii adda ta'etti ilaalame jechuudha. Deetaan baay'ee murteessaadha. Kunis fuuldura saayinsiitiif, teekinooloojiitiif, diinagdeedhaa fi waan addunyaa keenya keessa jiru hundumaa har'as ta'e bor ni sochoosa yookaan ni murteessa jechuudha. So deetaan yookaan immoo daataan baay'ee murteessaa akka inni ta'edha. Data have not only triggered tremendous hype and buzz, but more importantly present enormous challenges that in turn bring incredible innovation and economic opportunity. Deetaan xiyyeeffannoo guddaa uumuu qofa otoo hin taane qormaata guddaa fiduun isaa gara kalaqa dinqisiisaa fi carraawwan diinagdeetti kan jijjiiramudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma deetaan xiyyeeffannoo guddaa uumsa kana qofaa otoo hin taane kana bira kan darbe qormaata guddaa fiduun qormaata guddaa keessa immoo dandeettii guddaatu ba'ee mul'ata. Amma namni qormaanni guddaan gaafatti dhufu fala guddaa barbaada jechuudha. So kana keessatti ga'een daataa ga'ee leencaati jechuudha. This reshaping and the paradigm shifting are driven not just by data itself by all other aspects that could be created, transformed and or adjusted by understanding, exploring and utilizing data. Haalli uumamaa fi jijjiiramni kun kan socho'u deetaa qofaan osoo hin taane deetaa hubachuudhaan deetaa sana immoo qorachuu fi itti fayyadamuun wantoota uumuu, jijjiiramuu fi sirreeffamuu danda'an hundumaa irratti xiyyeeffannoo guddaa laachuudhaan jechuudha. Xiyyeeffannoo guddaa laachuudhaan jechuudha. Isa kana egaa sirriitti walii wajjiniin wanta nuti ilaalaa deemnudha jechuudha. Sababni isaa tiyooriin as keessa jiru baay'ee tiyoorii nama gargaarudha. Just barumsumaaf illee wanta nama gargaarudha. Baay'ee amma kana wanta nama qorutu yoo ta'u baates garuu wanta isin qayyabachuu qabdanidha. Just qormaata qofaadhaaf utuu hin taane koorsiin kun akkama kanattiin iyyuu baay'ee akka isin gargaaru abdii guddaan qaba. The preceding trend and its potential have
triggered new debate about data-intensive scientific discovery as an emerging technology, the so-called fourth industrial revolution. Haalli duraan turee fi dandeettiin isaa mormii haaraa waa'ee argannoo saayinsii daataa irratti kan xiyyeeffatu akka teekinooloojii haaraa dhufaa jirutti kan warraaqsa indaastirii afuraffaa jedhamu uumeera jechuudha. Kan warraaqsa indaastirii afuraffaa jedhamu uumeera. There is no doubt, nevertheless, that the potential of data science and analytics to enable data-driven theory, economy, and professional development is increasingly being recognized. Ta'us egaa dandeettiin saayinsii daataa fi xiinxalli isaa teoorii diinagdee fi guddina ogummaa daataa irratti hundaa'e dandeessisuuf qabu. Caalaatti beekamtii argachaa jiraachuun isaa shakkii hin qabu. Jasti kun teoriidhumadha. Waanuma amma akkaataa turre kana ibsuudhaaf akka dameetti wanti kun waan akkamii of keessatti qabate akka inni jiru xiyyeeffannoo kenne akka ilaalluudhaafidha. Amma kanatti waan haaraa hin qabu. Yeroo darbaa deemnes immoo gaariin ta'u kanaafidha. In the world of digital electronic systems, there are four basic kind of devices: memory, microprocessor, logic, and the network. Ishee kana sirriitti adda baasaatii qabadha. Sirriitti adda baasaatii qabadha. Mata dureen isaa gaafa ilaallu maal jedha? Enabling device and network or programmable devices jedha. Isheen kun maal jechuudha? Meeshaalee dandeessisoo ta'an. Enabling meeshaalee dandeessisoo kan jechuun wanta nuyi hin dandeenye tokko akka nuyi dandeenyuudhaaf wanta nuyi rakkanne tokko furmaatatti laachuudhaaf jechuudha. Fi network or programmable device. Networkii yookaan immoo meeshaalee saganteeffamuu danda'an jechuudha. Kanaaf egaa addunyaa sirna elektirooniksii dijitaalaa kana keessatti meeshaalee bu'uuraa gosa afurtu jiru. Yaadannoo yookaan immoo miimoorii kan jennu kan. Miimooriin yaadannoo yookaan immoo bakka ispeesii waan tokko nuuf qabachuu danda'u jechuudha. Maayikiroo pirooseesaroota loojikii garaagaraa fi niitoorkiiwwan dabalatee wantoonni kun gurguddoon kun sadan wantoota beezik ta'an jechuudha. Beezik kind of device jechuudha. Memory, microprocessor, logic and network ishee kana sadan arfan jala muraatii qabadha. Memory device store random information such as the contents of a spreadsheet or database. Meeshaaleen kun egaa meeshaaleen yaadannoo yookaan memory kun odeeffannoo wanta isaa kanneen akka qabiyyee spreadsheetii yookaan immoo kuusaa daataa yookaan database of keessatti ni qabatu jechuudha. Database ni egaa kuusaa daataati bakka daataan taa'udha. Manni baankii garaagaraa egaa database mataa isaa qaba jechuudha. Bakka itti daataa mataa isaa kuufatu central house irra. Microprocessor execute software instructions to perform a wide variety of tasks such as running a word processing program or video game. Microprocessoroonni ajajoota sooftiweerii raawwachuun hojiiwwan garaagaraa kanneen akka sagantaa barreessuu yookaan word processing ta'uu danda'a yookaan tapha viidiyoo hojjechiisuu raawwatu jechuudha. Tapha viidiyoo hojjechiisuu raawwatu isheen kun egaa maayikirooproosesarii ga'ee isheedha. Sirriitti qabadhaa wantoota kana arfan beezik diivaayisii afurtu jiru irraa isaan immoo hiikaa akkamii akka isaan qabaniif hojiin isaanii maal akka ta'e ilaalaarra. Logic device provide a specific function including device to device interfacing, data communication, signal processing, data display, timing and the control operation and almost every other function a system must perform. Meeshaaleen loojikii tajaajila addaa kenneen akka wal quunnamtii meeshaa fi meeshaa gidduu quunnamtii data ta'uu danda'a. Adeemsa mallattoo yookaan immoo signal processing kan jennu ta'uu danda'a. Agarsiisa daataa ta'uu danda'a. Hojiiwwan yeroo fi to'annoo akkasumas hojiiwwan sirni tokko raawwachuu qabu hunda hojjechuun ni danda'ama. Akka inni danda'amuudhaaf ni dhiyeessu yookaan immoo ni carraaqu jechuudha. Logic device yookaan immoo meeshaalee loojikii jechuudha. And the last one is network is collection of computers, servers, mainframes, network device, peripherals or other devices connected to one another to allow the sharing of data. Egaa inni biraan neetworkii kan jennu kun immoo walitti qabama kompiitarootaati jechuudha. Yookaan walitti qabama sarvarootaa, meenifereemoota dabalatee, meeshaalee neetworkii garaagaraa dabalatee, meeshaalee alaa yookaan immoo peripherals kan jennu yookaan meeshaalee biroo waliin daataa hiruuf walitti kan hidhaman ni dabalata jechuudha. Example of a network is the internet which connect millions of people all over the world.
Fakkeenyi neetwoorkii egaa intarneetii yommuu ta'u innis namoota miiliyoonaan lakkaa'aman addunyaa guutuu kan walitti hidhu jechuudha. Nuyi gaarra bakka teenyeetu laaliigaa taphatamu tapha Maadriidiif Baarsaa gidduutti El Clasico darbii El Clasico ilaallachuun as teenye darbii Maanchuwaanii Manchester United Manchester City gidduutti taphatamu gaafa teenye ilaallu kan kun walitti dhufeenya nuyi addunyaa wajjin cimnu ibsuu keessatti ga'een neetwoorkii keessaa amma fakkeenyaaf intarneetiidhaan akkamittiin addunyaa wajjin wal quunnamni laayivii waan tokko walii wajjin daawwachaa akka jirru fageenyi lafaatu nu daangessiin jestu inni kun egaa intarneetiin fakkeenya neetwoorkii jechuudha. As keessatti tokko programmable device usually refer to chips that incorporate field programmable logic device meeshaaleen saganteeffamuu danda'an yeroo baay'ee chips logic field programmable kan jennu FPLDs kan jennu complex programmable logic kan jennu programmable logic device kan jennu kun meeshaalee saganteeffamanii dhimma tokko qofaa hojjechuudhaaf maayyitti waan jechuudha. There are also devices that are the analog equivalent of this called field programmable analog arrays. Akkasumas meeshaaleen kutaalee loojikii kanaa waliin walgitu kanneen field programmable analog arrays jedhamantu jiru jechuudha. Just amma danda'ame ariifachaan jira xumuruun ijaanurra jiraatuudhaaf. Why is a computer referred to as a programmable device? Maaliif kompiitarri akka meeshaa saganteeffamuu danda'utti ilaalame? Kompiitarri maaliif akka kanatti ilaalame jedhu deebiitti ilaanna gaaffii kanatti. Because a computer follows a set of instructions. Sababni isaa kompiitarri qajeelfamoota yookaan ajajoota walitti fufan hordofa jechuudha. Ajajni piroograamii nuyi isaaf laannee hojjeta malee kompiitarri ofiin ka'een deema jechuudha. So kanaaf programmable device jedhama jechuudha. Many electronic devices are computers that perform only one operation, but they are still following instructions that reside permanently in the unit. Meeshaaleen elektirooniksii baay'een kompiitaroota hojii tokko qofaaf hojjetanidha jechuudha. Baay'een isaanii garuu isaanis ammayyuu ajajoota meeshaa sana keessaa dhaabbatan ni hordofu jechuudha. Ni hordofu. List of some programmable devices. Isheen kun egaa liistii majaraadha. Just warra kana innuma qabattu acronics speedster kan jennu kun ishee kana kun list of programmable device dhimma tokko maayitti boof hojjennu qofa jechuudha. Actels Ultra Strix just warroota kana dubbisaa fakkeenyaaf amma Cypress Semiconductors Programmable System on Chip kan jennu kun maatii Cypress Semiconductoraa kan jechuun kan saganteeffamuu danda'udha jechuudha. Inni kunis laatii Semiconductors just wantoota kana dubbisaa some programmable device jechuudha isaan kun. Service enabling device or network related equipment. Isheen kun immoo maanni meeshaalee tajaajila dandeessisan yookaan immoo meeshaalee neetwoorkii waliin walitti hidhamiinsa qabanidha jechuudha. Isaan kun meeshaalee neetwoorkii wajjin walitti hidhamiinsa qabanidha. Fakkeenyaaf traditional channel service unit and data service units meeshaalee tajaajila chaanaalii aadaa akkasumas meeshaalee tajaajila daataa jechuudha. Meeshaalee tajaajila daataa modems, modemoota, routers, routeroota garaagaraa, switch, conferencing equipment meeshaalee walgahii jechuudha. Isheen kun yookaan viidiyoof ta'uu danda'a, kanneen akka zoomii ta'uu danda'a. Conferencing equipment, network appliance meeshaalee networkii, hosting equipment and servers meeshaalee hostingii fi sarvaroota garaagaraa dabalatee jechuudha. Inni biraan kan nu ilaallu human to machine interaction. Isheen kun immoo walitti dhufeenyi yookaan immoo interactionii namaaf maashina gidduu jiru jechuudha. Human machine interaction refers to the communication and the interaction between a human and a machine via user interface. Walitti hidhamiinsi namaaf maashinii kun egaa quunnamtii fi walitti dhiyeenya namaaf maashina gidduutti karaa naannoo quunnamtii yookaan immoo interface raawwatamudha jechuudha. Namniif maashiniin egaa walitti hidhamiinsa yookaan walitti dhufeenya hin qabaata. Inni kun immoo karaa interferii
karaa interfeesii yookaan immoo karaa naannoo quunnamtii kan raawwatamudha jechuudha. Nowadays, natural user interfaces such as gesture have gained increasing attention as they allow humans to control machines through natural and intuitive behaviors. Yeroo ammaa kanatti meeshaaleen quunnamtii uumamaa kanneen akka sochii qaamaa yookaan immoo gesture xiyyeeffannoo guddaa argachaa jiru jechuudha. Kunis namoonni amala uumamaa fi salphaatti hubatamaniin maashinoota akka to'atan waan dandeessiseef jechuudha. Inni kun just hiika akkamii qabu ilaalla. What is interaction in human computer interaction? Walitti hidhamiinsi namaa fi kompiitara keessatti maali? Walitti dhufeenyichi maalidha? Yoo inni fakkeenyaaf amma human computer interaction is the study of how people interact with computers and to what extent computers are not developed for successful interaction with human beings. Human computer interaction qo'annoo namoonni akkamitti kompiitaroota waliin akka wal arganii fi hamma dandeessisuun kompiitaroonni wal quunnamtii milkaa'aa namoota waliin qabaachuun guddaa barbaachisaa akka ta'e sana keessatti dhiisuun isaanii immoo maal rakkoo qaba kan jedhus kan qoratudha jechuudha. Qorannoo kan geggeessudha. As it is name implies, human computer interaction consists of three parts. Akkuma maqaan isaa ibsutti human computer interaction kutaalee sadii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf the computer itself, computer sana mataa isaa, and the ways the user fayyadamtoota ways to work together karaalee isaan waliin hojjetan sana kuniga human computer interaction componentiiwwan inni of keessatti qabatudha. Inni biraan how to users interact with computers. Fayyadamtoonni akkamitti kompiitara waliin wal argu yookaan akkamitti walitti hidhamu. The user interacts directly with hardware for the human input and output such as displays. Fayyadamtoonni kallattiidhaan meeshaalee hardware yookaan meeshaalee harkaan qaqqabataman kompiitaraa kanneen akka agarsiiftuu yookaan display screen isaa jechuudha. Inputiiwwanii fi outputiiwwan garaagaraatiin kallattii sana wal argachuudha. Fakkeenyaaf through a graphical user interface karaa interface suuraa yookaan graphical user interface wal arguu danda'u. How do user interact with computer isa dhuuf deebiinsaa kana jechuudha. Third one is how important is human computer interaction. Walitti hidhamiinsi namaaf kompiitaraa hammam barbaachisaadha, hammam tokko gaariidha kan jedhu. The goal of human computer interaction is to improve the interaction between users and the computers by making computers more user friendly and receptive to the user's needs. Kaayyoon human computer interaction kompiitaroonni fayyadamaaf mijatoo fi fedhii fayyadamaa sana kan siman gochuun wal quunnamtii fayyadamtootaa fi kompiitaroota gidduu jiru kan fooyyessudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma the main advantage of human computer interaction faayidaawwan isaanii fakkeenyaaf simplicity, salphaa ta'uu, ease of deployment and operation, hojiirra oolchuuf hojjechiisuuf salphaa ta'uu, just amma kanatti kan nama qoruuf kan bitaa namatti galuun ta'u jechuudha. Cost saving for smaller setups, dhaabbata xinnoo fakkeenyaaf baasii qusachuudhaaf ta'uu danda'a. Reduce solution design time and integration complexity, yeroo diizaayinii furmaataa fi xaxama walitti makuu hir'isuu just kuniga baay'ee simplicity argisiisa jechuudha. Simplicity isaadha kan inni argisiisu. Xumuraa jirra bulloota koo. Discipline is contributing to human computer interaction. Dameewwan barnootaa gumaacha taasisan kan gaafa ilaalu cognitive psychology, xiinsammuu cognitive, limitation, daangaa, information processing, adeemsa odeeffannoo, performance prediction, raajii raawwii, cooperative working, hojii waloo, capability, dandeettiiwwan dabalatee jechuudha. Inni kun egaa dameewwan isaan gargaaranidha jechuudha. Contribute to human computer interaction keessatti computer science ni biraan computer science saayinsii kompiitaraa jechuudha, including graphicsii dabalatee technology, prototyping tools, meeshaalee fakkii jalqabaa,
sirna to'annoo interfeesii fayyadama dabalatee inni kun egaa dameewwan barnoota human computer interactioniitiif gumaacha taasisanidha jechuudha. Linguistic kun egaa saayinsii afaanii dabalatee engineering and design engineeringii fi diizaayinii dabalatee artificial intelligence human factor sababoota namummaa garaa garaa dabalatee inni kun guddina kana keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Emerging technology trend in 2090 adeemsa teekinooloojii haarawaa bara 2019 keessa fakkeenyaaf amma 5G networkiin jira, networkii 5G ta'e artificial intelligence xiinsammuu namtolchee autonomous device meeshaalee ofiin hojjetan yookaan immoo autonomousiin kun of danda'anii meeshaalee hojii hojjechuu danda'an blockchainii augmented analytic xiinxala babal'ate augmented jechuun xiinxala babal'ate digital twinsiin kunis just ilaalla chapterii lammaffaa keessatti bal'inaan ilaalla. Enhanced edge computing immersive experience in smart spaces iddoowwan qaroo keessatti muuxannoo guutuu yookaan immoo immersii just yaadonni kun baay'ee matiyooriidha akka introductionitti dhas waan ta'eedhaaf amma kana yaadota nama qoran miti. Inni biraan future trend in emerging technology adeemsa fuuldura teekinooloojiiwwan haarawaa dhufanii gaafa ilaallu some emerging technology that will shape the future of you and your business teekinooloojiiwwan haaraan dhufanii tokko tokko kanneen fuuldura keetiif kan daldala keetii qajeelchan yookaan boca itti godhanidha. Inni kun egaa teekinooloojii wajjiniin hammam walitti dhufeenyi keenya cimaa ta'uu akka qabu nutti agarsiisa. Keessumaa barattoonni soshaalii, barattoonni damee fayyaa baratan baay'een isaanii yeroo baay'ee akka barattoota injiinaringii baay'ee xiyyeeffannoo olaanaa wanta dhimma diijitaala dhimma teekinooloojii kanaa wal qabatutti laatan. Inni kun garuu afuu qaba jechuudha. Biizinasii keenya borii keessatti boca guddaa kennuu kan danda'u emerging teekinooloojiiwwan haaraa dhufaa jiran ijaateedhaaf. The future is now emerging technology are taking over our mind more each day. Teekinooloojiiwwan haarawaa dhufan guyyaa guyyaatti caalaatti sammuu keenya weeraraa waan jiraniif fuuldurris akkasuma ta'a jechuudha. These are very high level emerging technologies through kanneen garuu teekinooloojiiwwan haarawaa sadarkaa baay'ee olaanoo irra jiran jechuudha. Fakkeenyaaf chatbots kan jennu chatbotiiwwan garaa garaa virtual augmented reality dhugoommii fakkeessaa jechuudha. Virtual augmented reality kan sirriitti gadi fageenyaan ilaalla. Chapterii itti aanu keessatti blockchainii inferal apps applicationwwan yeroo gabaabaaf turan jechuudha. Ephemeral application yeroo gabaabaa qofaaf turanii artificial intelligence are already shaping your life whether you like it or not. Artificial intelligence ni jaallattus jibbitus ammayyuu jireenya kee qajeelchaa yookaan bocaa jira kan jedhu just akka introductionitti konseptiiwwan chapterii tokko keessatti ilaallee jirra. Chapterii lammaffaadhaan walitti deebinaa. Egaa akkasitti nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u.